السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والرب جالته والرسول ربي جالته نرتي شيري في لينكي كدچون شقت انت امنتو akka shari'aa islaamaatti namni tokko waan kana sheernaa godha koppi liinkii godha jechuun wanni suni waan khayrii yoo ta'u taate nabi Muhammad salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi dubbataniitiin jiran isaantu dursa gaafa yawma nahri rasuuli sahaabaa gorsanii gorsa ajaa'ibaa gorsan gorsa san namni marti battala sanitti argameetiin dhageeffachuu hin dandeenye koppi liinkii fi sheerii jedhan kana bakka bu'a ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب وري أسدرتم كوني قوتون دبيتنا فوق أنا ما أسنجر رنجها جدا شيري أفان شيري يجو مالك سبب الله من فلعل الغائب أن يكون أوعى له من الشاهد نما فقو جرسنت دبي أن هر أسلتها سويتناف qajeelatti bootaa kennutu mala waan taateef koppi linkii godhaa sheer godhaati waliin gahaa jedhan salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi akka afaan zaman ammaatti jechuun afaan ammaatti namni asin jirre namni as jiru nama asin jirretti hageessu jechuun sheerii akka afaan sooshaal miidiyaatti jechuudha sooshaal miidiyaa gubbatti bu'aan har'a sooshaal miidiyaan qabu amantii sirrii dhala namaa biraan gahu dhimma namoomaa kan amantiin qabne beelli amantiin qabu rakkinni amantiin qabu biraan gahu gaafa kan namni badee amantiin qabu aywa namni badee yoo nama tokko dhabde manaa bahee bade manguddoo xiqqaa amantii kiristaanaa yahudaa abbaa fedhe mantaan waan namooma irratti nama rifatuun amantii islaamaa nu barsiise guyyaa viidiyoo fi yookiin immoo poostii bifa kanaan goonu liinkii fi sheerii waan jedhamu kana kadhachuun dirqamaa barbaachisaadha yoo ajriillee qaba garuu faallaa sanii wayita waan gadhee waan safuu cabsu waan namooma cabsu waan amantii fi duudhaa ummanni irra dhufe cabsu taanaan itti kadhatte taanaan nama akkasii kadhatu san ilma fuuldura keetti biloo godhu kanaafuu namni gariin akkamiin fudhata yoo ati waan khayrii tokko dubbattee waan kana sheer godha koppi liinkii godhaadhaan sheerii maal kadhattaadhaan sheerii kadhachuun keessuun akka khayriin teessuun nama biroo bira geettuufi atillee ka sheer gootu khayrii itti argatta ka sheer godhi jettullee khayrii itti argatta waan taateef waan khayrii kamirrattu sheer godhu kana qofaayyuu miti حتى فولو والقطش في هردفتوتا بايفتش رد بيوني ربي والدرقمان قاف النبي محمد سمي بهن سمي توبفر جهف الرد نبي عيسى نبي موسى نبي موسى بير الدبران بكى من بوه نبي موسى ما ابو التجنان لان غلام يبعث بعدي مجان كنا بود ارجميل فيه هردفتون عيسى نثرتي هردفتوتا هي جالتي هردفتوتا رد بيوني ربي كناف رسولي تزوجوا الودود الولود دبرتي اسم جالت دبرتي هروبي تفودا اني باينا كيسن فولو أنا بائنا كيسنين وياك يا ما أتيت صلاة ربي السلام رسول ربي صلى الله عليه وسلم فولو بايفتشون لينكي في شيري في وان أما ديمو كان كأتشون بك خير تت ما خير الراتوك ميشا دعوة الرا ميشا نمو ما الرا ميشا خير الراتوك الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بليانك يا زمانك مقابة بريدة بافنا محمود محمد عبد الله ور على ياسر فا ور جنة رسول ربي إساني رقابه عمار جنة ياسرين أبا إساء في اتبافني هذا إساء سمية مقا كان يعني درجة بدي درينا دبرتي لين أول ورة قرأ إسلام ما كان كيسة ججباتني مقان إساني جنة مقافة مي ورة على ياسر كان ياسرين كو ورة يمني وبليس إساني تباديتني منذ سنوات زمن الإيرا بربادات رن أبانيتني جناني غرا مكة رفن نمني سديه حارثي مالكي tokko yaasir odoo deema makara dhufaniitiin jennaani amma silaa dhabne jedhaniitiin jarri lamaan gara biyyaa deebi'anii yaasir immoo lafa makkaa tana jaalatee qilleensa isii achitti bira hafeetiin jennaan biyya makkaa kana keessa namni gosa hin qabne yookaan duniyaa hin qabne taa'uu waan hin dandeenyeef warra Hudhayfaa ibnu Mughiiraa banii Makhzuumitti moggaafame akka waan zarii isaanii tahee akkaataa saniin isaanitti maxxanee isaa wajjin jiraataa ture akkasumatti odoo isaanii dalagu gabrummaadhaan gaafa kaanii Sumayyaa fuudhe jechuudha jaartii tana fuudhe eegana mucaa Ammaarii kana argatan ilma gaarii bareedaa itti gammadaniiti maqaa Ammaariin itti baafatan eegana Ammaariin kun wayituma qeerrummaa keessatti rasuula rabbii oduudhaan dhaga'ee namni akkanaa dhufee ka diinitti nama yaamu jecha bira dhaqeetiniin
diinii irraa barate eeganaa banii Makhzuum kun waamanii akka malee tumanii aduu keessatti dhagaa garaa irra kaayanii ijoollee daddaa'immanitti haada itti hidhanii olii gad masayitee ittiin taphataa oolte jechuudha. Odoo akka itaatu gaafa kaanii haadha fi abbarratti illee azaabni hin jajjabaate gaafa kaanii haadha odoo akkasitti oo'a aduu keessatti azaban Abuu Jahal namichi jallatan abbaa wallaalaa jedhanii sun irra dhufeetiniin eboodhaan bakka malee waraanee isii galafate. Akkuma san Yaasir odoo tumamu odoo ashhadu an laa ilaaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadun Rasuulullah odoo jedhu ruuhin isaa baate. Eenyu tafe ilma qofa tafe jechuu ilmi kuni akka malee azabanii akka malee miidhanii gaafa kaanii azaaba keessatti ibidda irratti bobeessanii maqaa Hubal yookaan Laati wal Uzza isaan kakadhu isatti amanii rasuula waa kadhu jedhanii cinqamee akka malee ta'e awliyaa saniin kakate jechuudha cinqaa irra. Ganaa booyaa rasuula rabbiititti dhufee yaa ergamaa rabbii an akkana ta'e bar jennaan argitee macsiyaa hin qabdu jedhe rasuulli rabbi namni gartee rabbiin isan qabne man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iimaan nama gartee cinqamee waan takka kalaamni afaan isaa irraa waan kufritti isa geessu fakkaatu bahe haala qalbiin isaa ziq jettee islaamummaa irra jirtuun jedhanii akkasitti qalbii isaa gammachiisan jechuu balayyan kiyya haa jabaannu islaamummaa tana keessatti islaamummaa maqaati miti tahaqaa maqaan keenna maqaa nama akkanaa kana baannee yoo fasaada dalayne Sumayyaa baafannee intala islaamummaa jettee akkasitti irratti halaakamte san Ammaarin baafannee Yaasiriin abbaa isaa baafannee uma biraa yoo dalayne rabbiin gartee immoo guyyaa qiyaamaa irraa nu gaafata maqaa gartee immoo Joorjiin hin baafanne yookaan Johaniin hin baafanne yookaan Buushiin hin baafanne yookaan ka biyya keenyaa Balaachoof Baqqalaaf Abbabachii fi Xabbabachiin hin baafanne maqaa bareedaa kanaan akka fasaada dalayne isinin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.